barnoota keemistirii kutaa torbaffaa boqonnaa afur caasaa wantoota kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Bu'aalee boqonnichaa yookaan qabiyyee boqonnichaa yeroo ilaallu adeemsa baruu fi barsiisuu kana keessatti kan hubannu qabxiiwwan hedduutu jiru kan viidiyoo garaagaraa keessatti ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa seenaa guddina beekumsa uumamaan atoomummaa wantootaa ilaalla. Lammaffaan tiyoorota garaagaraatu jira. Tiyoorii kan ammayyaa fi tiyooriiwwan ammayyaa otoo laatamii dura kan laatamaa turan jechuudha. Tiyoorii daaltanii fi tiyoorii atoomawaa kan ammayyaa ilaalla jechuudha. Kan biraan caasaa atoomawaa ilaalla jechuudha. Kan biraan jechoota kanneen akka lakkoofsa atoomawaa, lakkoofsa hanga atoomawaa fi isotooppii kan jedhaman boqonnaa kana keessatti kan ilaalamu ta'a. Kan biroon amaloota wantoota hubachuu keessatti faayidaa qorannoon suudoowwan cita atoomawaa qabu sirriitti ni hubanna jechuudha boqonnaa kana keessatti. Inni kan biroon akkaataa raabsaa elektiroonotaa gulantaan isaa gurguddoo keessatti ibsaman ibsita. Akkasumas ni raabsaa elektiroonotaa kanneen 18 jalqabaa ni ilaalla jechuudha. Kan biraan moolaakiilota elementootaa fi moolaakiilota koompaawundoota addaan baasnee ni ilaalla. Ogummaalee qo'annoo saayinsawaa boqonnaa kanaa waliin deeman kanneen akka ilaalanii hubachuu, waliin madaaluu fi wal dorgomsiisuu, quunnamuu, gaaffilee gaafachuu fi madaalota hojjechuu, gochaan agarsiisuu warra kanallee ni ilaalla jechuudha. Gaaffilee garaagaraa jiru. Akka yaadannoo seenaatti kan kaa'amee jiru. Kitaabni keessan kan kaa'ee jiru tokko maalidha? Seenaa Daaltan nama jedhamu. Namni kun nama jaarraa 19ffaa keessa jiraachaa hojjechaa turedha. Saayintistii biyya Ingilizii beekamaadha. Hojiin isaanii jalqabaa nama waggaa 12 ta'etu jiru barsiisummaa kan eegaledha. Sana booda hojii akka meetirooloojii fa'aati kan hojjechaa ture. Gara qo'annootti erga deebi'ee booda immoo tiyoorii atoomota ammayyaa, atoomota haarawaa kan nama qoratedha jechuudha. Joon Daaltan namni jedhamu kun nama biyya Ingiliz kan ta'e. Kan nuti ilaallu 4.1 seenaa guddina beekumsa atoomummaa wantootaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Ana dura waa'ee keemistirii keessatti waa'ee elementootaa, waa'ee wantootaa, waa'ee koompaawundootaa ibsi kanaan dura laatamee ni jira. Amma nuti kan ilaallu garuu atoomummaa wantootaa akkuma mata duree keenya irratti ibsanetti kan ilaallu caasaa wantootaati. Wantoota kan jedhu hiika isaa wantoonni bakka meeqatti akka qoodaman kanaan dura ilaalameera jechuudha. Adeemsaa fi xumuraa mata duree kana keessatti kan tokko seenaa guddina beekumsa atoomotaa wantootaan ibsina. Akkanumallee tiyooriiwwan garaagaraa kanneen akka tiyoorii walirraa hin cinnee fi ciccitoo ta'an maatarii waliin ni madaalta jechuudha. Sana jechuun maatariin ciccitoodha kan jedhanii yaada laatan saayintistoonni durii jiru. Kan biroon immoo lakki maatariin kan walirraatii hin cinnedha kan jedhu tiyoorii kan laatanii jechuudha. Kanas kan laatanii namoota biyya Giriikii kan ta'an tokko Aristootel kan jedhamu, lammataan immoo Dimokiraatas kan jedhaman turan. Saayintistoonni kun maatarii irratti hiikaa isaan laatan yookiin wantoota irratti hiikaa isaan laatan jechuudha. Yaadawwan gurguddoo garaagaraa lamaan kana san jechuunis tiyoorii walirraa hin cinnee fi citoo kan jedhu kanarratti yaadawwan gurguddoo kana lama dhiyeessuun falmii adeemsisaa turaniiru. Falmiin kunis yaada Aristootelii fi yaada Dimokiraatasiin dhiyeessan turani. Aristootel fi Dimokiraatas namoonni jedhaman kun filaasfaa biyya Giriikii kan ta'an maatarii fi amaloota isaanii qorachuun gaafa jedhu
yaaliiwwan laaboraatoorii gahaan hin jiru. Garuu yaadota isaan tiyooriiwwan isaan kaa'an ni jira. Yaadawwan lameen kunniinis kan hirmaannaan ga'ii turani. Isaanis tokko yaadni inni tokko wantoonni walitti fufinsaan yoo ciccirre hiruun kun daangaa malee itti fufaa kan maal jechuudha, wanta tokko caccabsinee daaknee wantoota jechuun wantoota lubbuu hin qabne mara jechuudha. Daaknee caccabsinee ciccirree suudoo xiqqoo argachuu hin dandeenyu jechuudha. Sana jechuun ittuma fufaa jechuudha. Caccabinsi wantoota, cicciramu wantoota ittuma fufaa yaada jedhudha. Suudoo qeenxee xiqqoon irra ga'uun tasuma hin danda'amu kan jedhu ture. Kanaafuu maateriin walitti fufaa yookaan kan walirraa hin cinnedha kan jedhu yaada kana kan kenne nama Aristootel kan jedhamu ture. Kan biroon yaadni inni lammataan immoo yaada Dimokiraatas yeroo ta'u, inni kun immoo maal jedhee wantoota yoo caccabsine yookiin yoo kukkunne yookiin yoo daakne dhuma irratti suudoo xiqqaa kan ta'e tokkon argannaa jechuudha. Suudoon xiqqaan sunis kan gargar cabuu hin dandeenye, sanaatii olitti cabsuu kan hin dandeenye cittuu sana ni arganna. Itti fufanii gargar kutuun kan hin danda'amne jechuudha. Caccabsinee daaknee dhakaas haa ta'u wantoota lubbuu hin qabne kamillee mukaas haa ta'u nama kamillee caccabsinee dhumarratti kan nuti argannu wanti xiqqoon sun tasuma kan gargar ba'uu hin dandeenye tokko ni arganna jedhee Dimokiraatasiin kaasee. Karaa jecha biraatiin wantoonni suudoo wanta xiqqaa irraa ni ijaaraman jechuudha. Wantoota xiqqoo kan addaan cabuu hin dandeenye sana walitti korfa'anii wantoota sana uumanii jechuudha. Kanaafuu maateriin ciccitaadha kan jedhudha. Yaada kanaan kan burqisiise immoo nama Dimokiraatas kan jedhamu kana jechuudha. Ergaa wanti xiqqoon sun immoo wanti caccabuu hin dandeenye sun maal jedhee atamii jedheetti moggaaseen. Atamiin kun afaan warra Giriikiitiin atoomas kan jedhamu irraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaas immoo suudotaa yookaan caccaba wantoota isa xiqqoo jechuudha. Kan gargar hiramuu hin dandeenye. Dimokiraatas egaa atoomotni suudoo duudaa kan taraa caaseffama keessoo hin qabnee fi kan gidduu isaanii bakki duwwaa yookiin vaakiyuumiin jirudha jedhee kaa'edha. Atomoonni kun egaa yookiin suudoon xiqqaa caccabsanii arginu kun kan taraadha, duudaadha, kan haala duubatti caccabuu hin dandeenyedha. Atamiin kun kan jedhee kan kaa'e Dimokiraatas jechuudha. Tiyoorii akkasii kaa'ee amantaa akkasii qaba ture. Egaa Dimokiraatas wantoonni hundinuu suudoo xiqqaa irraa dhumaa jechuun yookaan suudoo xiqqaa dhumaa yookaan xiqqaa ta'e of keessaatii qabu. Wantoonni hundumtuu lafarra jiran wantootni yoo kukkunne itti fufinsaan kukkutuun kan danda'amu suudoo xiqqaa dhumaa kan biraa hamma ga'amutti qofadha. Hamma suuditti xiqqoo sana argannu qofadha. Sana ala cicciruu, kukkutuu, daakuun hin danda'amu jechuudha suudoo xiqqaa sana yookiin atamii sana. Egaa cobni xiqqoon wanta foolii qabu tokko kutaa bal'aa keessatti yoo cobsame fooliin battaluma kuticha keessa ni tamsa'a. Fakkeenyaaf dodoraantii kan jedhamee beekamu shittoo jennee kan nuti beeknu jechuudha. Kutaa wayii tokko keessatti yoo biifamu ni tamsa'a kutaa sana keessa. Kunis cobni dhangala'aa dhagaa shittoon sun dodoraantii sana keessa kan jiru karaa fuullee burcuqqoo isaa yoo ilaallee irra ta'e dhangala'aatu keessa jira. Shittoo sana keessa sanatu gaafa biifamu kan ijaan hin argamne ta'e kutaa keessa kan bittinnaa'u jechuudha. Kanaaf dhangala'ichatu gara maalitti jijjiirama jecha gara hurkaatti jijjiirama. Jecha gara biraatiin immoo maal jechuun suudoo wanti xiqqaa coba dhangala'aa keessa sanatu gara daree sana keessatti tamsa'a jechuudha. Suudoo wanti xiqqoo coba dhangala'icha keessa turantu bittinnaa'a jechuudha. Egaa suudoo sana dhagaa Dimokiraatas
atamii jedhee kan waamu jechuudha. Akkuma kanallee dhakaas ta'e mukas ta'e wantoota lubbuu hin qabne kan goggoge jechuudha. Wantoota lubbuu hin qabne daaknee muka yeroo jedhamu muka goggoge kan lubbuu hin qabne biyyeellee yoo ta'e kanneen biraa atamoota hedduutu jiru. Sana wantoota kan ta'an egaa fakkeenya isiniif kan fudhadhu sun hunduma isaa daaknee caccabsanii kan nutti argannu suudoon xiqqoon sun atamii jedhamti. Atamiin sun immoo kan ijaan argamuu hin dandeenyedha. Kanaaf egaa yeroo sanatti Dimokiraatas yaadarimee atamii dhiyeessuu sana gochi yaalii jedhamu sun bara sana hagas mara hin turre dhaloota Kiristoosiin dura namoota jiraachaa turanidha. Yaaliin laaboraatoorii gahaa ta'e bara sana hin turre egaa. Kanaafuu akka yaada isaa dhiyeessuun alatti yaalichi yaaliin deeggaruuf egaa tattaaffiin hin turre jechuudha. Maaliif yaalii gahaa laaboraatoorii gahaa ni jiru. Kanaaf egaa Aristootel yaada faallaa Dimokiraatas kan ta'e ture kan inni qabatee ture. Maatarii gidduu bakki duwwaan tasuma hin jiru. Maatariin walitti fufaadha kan jedhu kan kaase yaada Aristootel ture. Yaadi kana egaa maal godhe? Kanaafuu madhumaatti hin qabnetti hiramuu ciccituu danda'aadhe Aristootel dhiyeessuutiin. Yeroo sanatti egaa Aristootel dhageettii olaanaa qabuuf egaa uummata biratti yaada Dimokiraatas sirrii ta'ullee hanga tokko yaadni Dimokiraatas sirrii ta'ullee fudhatama dhabe jechuudha. Maaliif tokko Aristootel uummata biratti nama fudhatama qabu kan inni dubbate kan dhagahamu ture. Lammataa immoo Dimokiraatas yaadni isaa sirrii haa ta'uyyuu malee yaalii gahaatiin karaa saayinsawaatiin mirkaneessee uummata barsiisuu hin dandeenye. Sababoota kana lamaaniin maal ta'ee fudhatama yaada isaa hagas mara hin arganne jechuudha. Sababoonni kanneen lamaan irraa kan ka'e egaa bara 1976 hanga 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti beekumsi waa'ee yaadarimee atamii dhabamee ture. Haa ta'u malee yaadni Dimokiraas burqisiisee tiyoorii atoomaaf ka'umsa ture jechuudha. Atoomaaf ka'umsa ture. Dimokiraatas yaada sirrii hanga tokko yaada sirrii nama qabatedha. Gilgaala gaaffii sadii isin ilaadhaa. Deebii isaa komentii jalatti naa barreessitu jechuudha. Tokkoffaa Dimokiraatasiin atamiin akkamitti ibse jedhu gaafastanii naa barreessitu. Yaadni atoomawaa Dimokiraatas karaa adeemsa saayinsawaan yommuu ilaalamu maal dhabe? Maal of keessatti dhabe? Karaa adeemsa saayinsawaatiin yeroo ilaallu odeesseera isin ibseera gara walitti. Yaadni Dimokiraatas kun maal of keessatti dhabe bifa saayinsawaatiin ibsamuuf jechuudha. Gaaffii sadaffaan isin dhiyaatu yaadota Aristootelii fi Dimokiraatas keessaa kan yaadarimee atamiif gumaache kamii? Yaadota lamaan isaanii keessatti yaadarimee bu'uura atamiif kan gumaache isa kamidha kan jedhu deebistu. Kan biraan tiyoorii atoomawaa kan jedhu waliin ilaalla. Tiyoorii atoomawaa egaa kanarratti kan laate Joon Daaltan kan jedhudha. Tiyoorii atoomawaa kan Joon Daaltan kan jedhu ilaalla. Hanqina tiyoorii kana ilaalla. Kanumallee tiyoorii ammayyaa inni ibse ilaalla jechuudha. Viidiyoo itti aanee jiru keessatti tiyoorii atoomawaa Daaltan ilaalla jechuudha. Viidiyoo itti aanu keessatti na hordofaa.